seenaa industirii muuziqaa Oromoo keessatti yoomara adda durummaan namni eeramu. Namni hojii jabaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti maqaasaa kaawwachuu danda'e. Badhaasa artistii Afrikaa jabaa yoomara jaamuudhaan Kaanaadaatti badhaafamuu kan danda'e. Hangaftichaaf qabsaawaa gameessi Dooktarri kabajaa artist Ali Mahammad Birraa torbaanota 3 dabran dhukkubsatanii hospitaala waliigala Adaamatti wal'aansarratti argaman. Oduu sobaa isaanii wal qabatee tamsa'aa jiru ummanni akka hin amanne hiriyyaa isaanii jabaa fi gaazexeessaa gameessi artistii Mahammad Ahmed Qophee dubbataniiti jiran. Kalee Doktara kabajaa Ali Birraan Chumaani hospitaala Zabiraan ture ganama kanaan Finfinneetti ol deebi'ee haala fayyaa isaa qubaan qabaa amma gaagara 7-3 deemaa jira hospitaala eega seenee. Dhibeen isa mudatee rakkoon isaa rakkoo cimaadha. Kanaan duraas yeroo adda addaa waggoota 10 dabran kana yeroo tokko dhukkubsachaa yeroo tokko fayyaa akkasumatti jiraachaadha ture. Rakkoo isaa dandamachaa ifumaa oobsee uummata isaatii wajjin nagaan jiraachaa nama ture. Amma immoo itti hammaatee hospitaala keessa jira. Nuti gaa rabbi waa hunda ni danda'a, rabbi nuuf fayyisaa. Uummata isaa tajaajiluu guututti illee yoo danda'uu baate umriidhaanis nama guddaadha. Uummataa wajjin jaalala uummataatiin dabaalamee gammadee akka jiru hawwina. Rabbis kana kanuuf guutu kadhannaa. Kana achi Ali Birraadhaa du'ee jira, akiramee jira jechuudhaan wanni odeeffamu hundi waan dharaati. Yeroo 4 fi 5 waan akkanaa warri odeessu, warri miidiyaa adda addaatti tamsaasu, dhara odeessu, waan fafaa waan qaaniisaa salphina guddaadha. Waan akkanaa warri odeessu kuni Ali jara kana wanni isaa madda isaanii warra dura oduu kana wanni godhu kana harkee hubateetiin jira. Warra ummata keenya irratti diinummaa qabu. Namichi kun ija qarayyoo ummata keenyaa ta'uusaa beekanii kana akkamitti kanarratti jibba qaban warra agarsiisu. Kana waan ta'eef namni keessatti beeku qaba. Kanaaf jennee jibban facaafnu akka isaaniin taanu sadarkaa isaaniitti salphannu gad buunee isaanii wajjillee wanni hin jennu garuu irraa eeguun dhugaa hordofuun gaariidha. Miidiyaaleen itti gaafatamtummaan ittiin dhagahamne miidiyaa hawaasummaa irratti tibba kana irra deddeebi'uudhaan maqaa Dooktara kabajaa artist Ali Mahammad Birraa kaasuudhaan wanni maxxansaa jiran ummata keenya burjaajeessuu fi naasuu hamaa keessa buusuudhaaf tahee itti yaadamee waan godhamaa jirudha jechuudhaan himan. Dooktara kabajaa artist Ali Birraa hammam akka ummanni keenya jaalatu ni hubata. Kana ka'umsa godhachuudhaan ummata burjaajeessuu fi naasisuudhaaf hojii gara jabeenyaa fi diinummaa agarsiisuu miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansaati jiran. Seeraaf naamusa miidiyaa kan hin eegganne akka ta'e gaazexeessaa gameessi Mahammad Ahmed Qophee himanii jiran. Miidiyaan bar naamusa qaba. Akkaataa hojjetan qaba. Etiksii jira. Joornaalizimiin etiksiidha qaba. Warri kun gaazexeessaa warra jedhamu miti. Gaazexeessaa ulagaa gaazexeessaa warra guutuu miti. Warri dubbii dharaa odeessu. Wanni miidiyaadhaatti dubbatamuu qabu maal ta'uu qaba, kamitti madaalawaa ta'ee deemuu qaba. Etiksiidhaa jira, naamusaa jira, seeraa jira. Akka namaatti yaaduu qaqab je'anii waan kana akkanatti dhara kana albaasee odeesse maaliin harkadda mee maali je'anii yaaduu dhara ifiitti wanni qaana'uu barbaachisa. Namni bifa kanaan haala amma harkaa jiru kanaan deemu warra sobaan kijibaan jiraachuu maqaa hin taane horachuu maqaa fafaa maqaa qaanii horachuudha malee akka isaan jedhanitti maqaa nagaatis horachuu hin danda'anii. Kaayyoon isaaniitis ka galma aga'uu miti salphachaadha
qaanawaadhaa warra jiraatan. Uummanni gocha akkanaatti bobbahee jira osoo gocha isaanii kanarraa if qusatan irra gaariidha kan jedhu Dooktarri kabajaa barreessaaf gaazexeessaa beekamaa Mahammad Ahmad Qopheem sagalee jaalalaa walqixxummaa bilisummaa namootaaf jabinaan nama hojjete nama akka Dooktar Ali Birraa wayita ammaan tanaa du'aayii fi kadhannaadha malee kan barbaachisu hamii miti jaan. Kanaaf dhaloonni keenya warreen sirriitti teeknooloojii fi sooshaal miidiyaa fayyadamuu beekan gochoota hammeenyaa fi oduu sobaa olola ummata burjaajeessuu fi naasuu hamaa keessa buusuudhaaf tahee ji'ee yaadamee itti hojjetamaa jiru firraa qolachuu fi Dooktarri kabajaa Artiist Ali Birraa fayyaa qabaachuu fi wayyaawaa jiraachuu isaa maddeen dhugaarraa mirkaneeffachuun ummata hubachiisuutu irraa eeggama jaan. Warri miidiyaadhaa karaa dhugaatiin hojjetummoo waan akkanaa jala deemanii saaxiluunis hedduu barbaachisaadha. Dubbiin ammaan tana Ali Birraa irratti deemaa jirtu nama baay'ee gaddisiistee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf hirriba dhabne bilbilli karaa hundaan bilbilama maali doonni kun maaltu ta'e jedhaa namni hedduu cinqamee jira. Nama hawaasa jeequu sammuu namaa akka maleetti wanni godhuun sirriidhaa miti. Kanarraayis bu'aan argamu hin jiru bu'aarra abaarsa harkatu warri kanaa kun. Manni keenya waan akkanaa ogaa arguu dhugaadhaa jedhanii gaafachuu malee jara saniif tumsanii achirratti sheer achirratti maal jedhanii fedhii jara sanii guutuun sirriidhaa miti. Arganii waan san egaa tuquun akka nama biraatiif dabru godhuun sirriidhaa miti. Irraa eeguu barbaachisa. Irraa eeguu gaafatanii madda dhugaarraa gaafatanii achi booda waan san saaxiluu mormuu qaaneessuu barbaachisa. Ali Birraan arra fayyaansaa sadarkaa gaarii irratti argama kan jee Mahammad Ahmad Qopheem ummanni bal'aan du'aayii godhuu fi akka qabu himaniiti jiran. Akka seeraatti yoo namni sirraatee barmaatumaatu ibsaami malee akkanuma namni tokko ka'ee miidiyaa hawaasaa isa jedhaniin bocolomaa kanaan waan hin taane ibsuun seeraan alaa naamusaan alaa duudhaan keenya aadaan keenya waan akkanaa hin ayyamu hin beeynuusi. Amma Ali Birraatiif du'aayii dhugaa harka rabbii jira. Baay'ee dhukkubsatee jira. Waan dhokfamuu miti. Rabbi biratti garuu wanni hundi laaftu rabbi qajeelu ni kaasa. Kanaaf bakka jirru rabbi kadhachuun akka nuu fayyu akka fayyee jiraatu akka umrii dabaluuf rabbi kadhachuun hedduu barbaachisaadha. Kanumaan kadhadha uummata keenyaas. Seenaa industirii Oromoo keessatti yoo mara namni yaadatamu Dooktarri kabajaa Artiist Ali Mahammad Birraa jireenya isaa waggoota 60 dabran keessatti muuziqaadhaan dabarseen badhaasota 50 ol nama goonfachuu danda'eedha. Artistii jabaa Afrikaa yoo maraa jaamuudhaan bara 1996 Torontoo Kaanaadaatti kan badhaafame dabalatee artistii umrii guutuu yeroo maraa jaamuun al-sadi badhaafameeti jira. Badhaasa liishaanii addaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kan badhaafame ta'uun ni beekama. Tibba kana bulchiinsi Dirree Dhawaa paarkii maqaa isaatiin moggaasee fi kan jiru Artiist Ali Birraan Adaamattis haala wal fakkaatuun daandii guddaan maqaa isaatiin moggaafamuun ni beekama. Dooktara kabajaa Artiist Ali Mahammad Birraa fayyaa fi umrii guutuu hawaa fi warreen olola sobaatiin Dooktara kabajaa Artiist Ali Birraa irratti waan hin taane barreessaa jiran gochoota akkanaarraa akka if qusatan nuus dhaamna. Hawaasni bal'aan du'aayii akka godhus miilanumaan gaafanna.